ما شاء الله تبارك الله الرحمن دايما أسين ربي تمي جاء سدي وكن جاء لما أقول كان تريفي دايما هرايا غرا غرو ما يسا كسما موتو يوهر وبليتين تتكبا كينا لا ركوبا قريتشا دانا فجدو جتة قريتشا درانين هجد دران غتاكا وانا سينو جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيك كنيسة تجرا كنيسة نوجين ديمي مي ما شاء الله تبارك الله دايما كان كهارياتي غرو هنگ دراهن غو دوغاجر تسنتيما ما شاء الله تبارك الله إيمان قافتنا دايما كان أبليت انتيا كيلو شن أججي أنا موت يو كيلو لما أفي دبلي بتردي هنگمان بتني وانتهي في كان نجنا ترجتنا موت يو إني بالدي لومي سننجرو دايما أسين دربيتامي ندي أكنك أبا أكجايبا كانت إرجاسي أمو أكما كقولي في أكما كتاه أرجوفت التاني دايما كوني تربان كمسا كليس ساتي جتشودا كم بتامي جرو أموت يو بيزي تورا يدول كبته أكسمتي أصولين فرأتشيسين كاي gaaf duraa qixxaadha martisaa nadhiin kun addatti hiyyaane amma mootuyyuu kunoo nadhiin akkasin argitan kanatti jalatti yaa'ee jechuu sababa torbaan tokkoof taa'ee qixxaan isaa kun ammoo keessaa gadi dhimbiibama yookiin keessaa yaa'a haala amma na cinatti argitan kanaan kunoo haala kanaan silaa waliin gahuu qabnaa jechuudha akkuma inni dhufeen haaraya garuu an iidaf waan biizii ta'ee fi daa'imni waan oriijinaala ta'eef uummata kallee yaa'een dhumanne amma akkasitti argitan kun daa'imni baatii sadii lafa taa'ee cinatti ammoo argitan kana gagaa osoo hin tahini qixxaa akka gaagurarraa gadi muraniin binne booddee sanii immoo walit dhoofnee walit fudhachiifnee kennee nama guddaa sunatti hime haala kanaan jechuudha kunoo baatii sadii taa'ee qoricha ajaa'ibaa yookiin ammoo daa'ima ajaa'ibaa oriijinaala isin argitan kana wallaahi laaziim wanni dhugaan isinitti himu daa'imni kuni kan namoota hedduutti na bira argara nama shaniiti Dubaayii jira Ameerikaan jira biyya keessa jira hedduu mi'aaya daa'ima kanallee wal fudhachiiseetuma kiiloo odoo hin mazzaniin kaa'ee meeshaa qulqullinnaa yookiin meeshaa jabaa biyya alaa deemu waan barbaadaa turee fi liitira haga barbaadu kiiloo 6 garuu ammoo ka'an bite laastikiin ammallee kiiloo 10 asumaan obboleettiin tiyata Ameerikaa jirtu takka viidiyoo isii gadi hin dhiifne waan ta'eef daa'imni isii kana ka gaafa san bitamee baaldii yookiin roottoo kana dhabee ammallee roottoo guddaa bitee jedha ka kiiloo 10 fuudhu garuu kiiloo 6tti naqe kanasitti argitan kun ammoo kiiloo 7 kiiloo 5 ka obboleettii teenya hasaasaati abbaa isiitiif bittee duramee kana safaree yookiin ammoo tuyyuu kana akkuma isin argitan kana roottoo kanatti baasee ka'ee kan waliin فيديو بليتي يا هنگ قرص عادا أكسم موتيو دايما أكمي قرص عادا اتماكو دندين كان جروف دايما أورجينال فايدا أدادا قبا قام كين نافس تهي فيا هدوتي في نفيدا والروتين على زرتنا مو دايما أكنت بالتاني إرجعني والفراتي إرجموني وكنا موتيو نمنسيو دايما قرارات باينا منشنكو هي وجتشو لنا دين والفراتي كتان سنا موتيو سلاكا أدت يا إيجاجا توك أبو هندسا والنياتي والله دوغانا هم يوجتني دايما كنا aduu kaayee jechuudha haala saniin qoodee malee dhagaa kan adii kana ta'e wal fudhate waan isin ajaa'ibaati maashaallah isiniin jedhe kun ammoo kan kamsaa taribinne isiniin jedhaa jira asumaan waan as erguuf akkanumatti erguu hedaa nadhii jalaa gadi yaa'e qofa jalaa fuudhe absuudaa ruubii daa'ima kiiloo tokko bitee keessaa guuree tume waan isinitti himuu qabu keessaa yeroo keessaa guuree tumu viidiyoo hojjedha jedhee garuu biizii ta'ee jira hojiinis tahee akkasuma ammoo tuyyuu dalagaa waan isin ajajattan hojjechuuf lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978 waatisaappi telegiraamaan sirriitti na argattanii imoo warri bilbiltan dhiifaman of kolcha adaraa keessan imoon bilbilaan oolinaa waatisaappiin koottaa telegiraamaan koottaa maal waan irra isinii salphatu anallee salphatu kiiloo tokko asitti wanni isin beekuu qabdanii daa'imni hedduu waan ulfaatuuf daa'imni kiiloo 2 kiiloo 3 baalleen xiqqishoon tun kiiloo 3 fuudhuu hin dandeetti daa'imni uumamaan ulfaataa isiniin jechuu barbaade isinii galee hedduu ulfaata daa'imni kiiloon isaa kanaaf inshaallah wa ta'ala kan akkanumatti erguu hedaa walitti garuu ammoo dirqama warri waliin gahuu qaba kinniisatu na rakkise kanaaf warri waliin gahuu qabanii isiniin jedha amma xiqqoo daa'ima kana qixxaa takka keessa bu'ee jedhe kiiloo mazzanee yoo ka'e wal fudhachiisee ka'e kunoo kiiloo tokko saafirra jira wal fudhachiisee ka'e booddee sanii immoo kiiloo tokko irra xiqqoo taree jira dhabsuudhaa daakamaa itti maka jechuudha argitanii kanaafi namootiin haadha teessaniif maatii keessan shunfaa wajjin qorsa adda addaa wajjin hajamtan dandeenyaniin inshaallah isiniif hojjedha isiniin jedha garuu ammoo daa'imni akka duraati miti kun absuudallee keessaa guuree tumee jechuudha ofii kiyya daakee mooyyee maashinaa waan qabuufi warri illee ma godhata garuu ammoo tuyyo obboleettiin teenaa hojjedhu waan jetteef dirqama kunoo haalaan margitan kanaani
bakka hin urgaa yeroo kana hin urgaa gibbiin guutuun absuudaan sirriitti urgaaya. Absuudaan biyya keenya baay'ee filatamaa fi akkasuma mootuyyuu fayyaafis tahee dawaa ajaa'ibaati innuu habbashifaa jedhama mireen beeytanii ijoolleen namni afaan arabii beekuun beeytanii habbashifaadha. Akkasuma mootuyyuu daa'imillee orijinaalaa wanta koonni isin shakkitan hin jiru daa'ima gagaa keessaa amma bahee haarayatti jechuudha. Silaa jechuu asiin dura baay'ee bareeda ture yeroo namni baay'een bitataa ture san yoo yaadattan tahee ajaa'iba kana ture kan fudhanna kan jettanii fi abbaan isii inshaallahu ta'ala ganama garaa qullatti jechuudha maankaa sukkaaraa takkitti qofa fudhatan hin guddisan maankaa sukkaaraa takkitti qofa argitanii akka inni jiru maashaallah tabaarakallah ilaala akka inni jiru amma kana uumamaan laala biyya keenya oromiyaatu qaba namni ammootuyyuu hedduu biyya arabaatitti ka sukkaaraa beekan daa'ima kana yaa'u sinii galee maashaallah tabaarakallah maashaallah baay'isuun qaban haga gizee takka ani fudhadhe kan argite gizee takka qofa fudhatan baay'isuun qaban kanaafi kunoo erga hojjadhee geesse amma hidhuu hedaa kennuu fi erguu fi kunoo maashaallah tabaarakallah asitti daa'ima kiiloo 4 asitti absuudaa fi daa'ima kiiloo 1ti xiqqoo nyaatanii yoo xiqqaate ji'a 2 ji'a hin nyaatan ji'aaf bakka ji'a 2 maankaa sukkaaraatiin waan ta'eef rakkina mar'imaanii dhiibbaa dhiigaa rakkina hunda meeshaalee qaama keenya keessaa hundaaf faayidaa guddaa nuuf qaba akkasuma mootuyyuu albuudallee viitaamin K viitaamin E viitaamin D viitaaminoonni inni albuudonni ni hin qabne hin jiru waan ta'eef faayidaa guddaa qaba absuudaani haa fayyadamnu kennuuf deemuu edaffata jijjiiradhee isiniin jedha asitti ammoo daa'ima asiin dura jechuudha hanaan Ameerikaa akkasuma immoo Aaliyaa Muhammad kiiloo 6 na ajajanii jedhanii gizee san jechuu baatii 3 bitee viidiyoo gaafa sanii hojjadhee daa'imarii fi wal fudhatisanii kunoo gaafa bitan san akkana jira jechuu maashaallah tabaarakallah rahmaan baay'ee namatti kan tolu asirratti onneen isin ibsuu barbaadu yoo bittanii lafa taa'e daa'imii hin tola malee hin badu wanni namni bada seetanii sodaattanii isiniin jechuu barbaade kunoo akkana jira ilaala maashaallah tabaarakallah argitanii isa kanatuyyuu walitti wal fudhachiifnee kennee jennaaniin amma baatii 3 booda dhagama kana tahee nu qoodamuu didee odoon qoodiin kaayan isinii galaa raami garuu wal fudhachiisee odoon fudhachiisuu baadhe rakkadhe odoo qoodee kaaye wal fudhachiisee qoodee kaaye odoon qoodiin kaaye amma yoo hin qooda jedhu jabaatee socho'uu didee dhagama kana tahee maashaallah aduu keessa kaaye kunoo haala saniin qoodee har'a daa'imi hagana akkanaa kun har'a hin jiru isinii galaami gaafa san yeroo daa'imaati kiilolleen gaafa san birrii 950 moo akkamii daa'imi original jechuudha achi gadi illee jira karakasa har'a sa'aatii amma kanallee waan inni baay'ee dabaleen jiru birrii 1000 fi birrii 20 maal natti fakkaate waan akkasiiti kadheen gadda binne garuu maashaallah tabaarakallah daa'imi garaagarummaa qaba kuni kan barana daa'imaa'ee garii namootuyyu kan bar dheengaddaa daa'imaa'ee gaagura keessatti gogee booda immoo bifa haarayaan daa'imaa haaraya godhate gagichi daa'imaa'ee waan ta'eef kana warra daa'imaattu beekaa kunoo akkana wal fudhachiisuu qabanii mucattiin warra ofiitti himuu qabdi haala kanaan dirqama kenniisatu keessa jijjira kanaafi wanni ani jechuu barbaadu yoo jiraate dirqama wal fudhachiisuun maaliif namoonni jettanii sirraaju daa'imi qixxaan isaa sun akkasii yoo ta'e nadhiin jala gayyaa'ee qixxaan isaa sun gogee gagaa ta'a subscribe like share waliif godhaa horaa bulaa fayyaan